السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جدو دكتور عبد السين هر سجلين انتجه مامتي شير قدي الدنيا بتبتي oduu ajaa'ibaa siniif qabatee dhufaa jira jechuudha. Yedduu kana yuutuubiin abdussee isin bira oduu babbareedaa gahaa jira. Isinis immoo laayik sheer gochuudhaan nu bira dhaabbachuu keessaniif galatoomaa Oromoo kiyya warri tiiktookii irraa dhuftanii maatii taatan warri feesbuukii haaraa jalaan abdussee sarbiyaa jalaa dhuftan hundi keessanuu galatoomaa. Kana booda maqaan keessan galfeeffamee lama ta'a jechuudha. Warra yeroo baay'ee na hordofuuf badhaasatu jira jechuudha. Yeroo baay'ee warra na hordofu laayikii godhu kabaja guddaa ol kaane dhaabbannee sin galateeffanna jechuudha. As keessaayis jaartiin kan koo hin dhabamtu jechuudha. Dhiironni immoo isiniif badhaasa addaa qophaa'aa shamarran as keessaa filatamtee jaartii koo ta'uu dandeessi. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa duraan dursaa warri amantii kiristaanaadha. Baga ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e isiniin jechaa baga geessan isiniin jennaa. Maaliif amantiin keenya waliif kabajannee gaafa akkasii wal eebbisuun aadaa keenya waan ta'eef baga geessan isiniin jedha duraan dursee. Egaa lukkuun 1500 galeera jettanii nu waamuun dhiisinaatii nuti yoo dhufnes farsoodhuma kana qofitti dhugne isin gargaarra waan ta'eef lukkuu waa tokko lafee qorqinee isin rakkifnu nu waamaa. Waamicha nu gochuu akka hin daganne isiniin jenna. Har'a wanti dhufe waan tokko waan biltsiginnaan feesbuukii kanarra deemsiftu feekii feesbuukii feek adda addaa banachuudhaan maqa balleessii jaalmarroo jaalmoo'ii waan adda addaa irratti deemaa jiru sanarraa isin dubbannaa. Waan ajaa'ibaa har'as hedduu kana waanuma gammachuu qofa dubbanna boo keekiyyaa badhaadhaa. Daqiiqaa tokkoof sii mala hundi keessanuu keekiyyaa badhaadhaatiif kabaja qabdanu naa ibsa. Aboo gingilchaa jedhee gingilchee biltsiginnaa gingilchee dhugaasiin jedha. Gingilchaan inni kan keekiyyaa badhaadhaa kun ajaa'iba. Sanarraa isin dubbanna jechuudha. Waanuma ajaa'ibaati hundaa wal madaalchifnee waanuma isinisi tolu waan isin gammachiisu sirba keekiyyaa badhaadhaa kana dhaggeeffattanii. Oromoo dhaggeeffatteettaa? ሰምተሻል ወይ አልሰማሽም? ንገሪኝ። ማልሰማሽ ከሆነማ አሰማሻለሁ። ጆሮሽን ቆጥጬ ነው ማልሰማሽ። sirba keekiyyaa badhaadhaa kan kaleessa gadhiifame sirbidheen gadda Taaddalaa Gammachuu asiin gadhiise biltsiginnaa iyyisiise wal duuka dhufe jechuudha. Mataa na beekan akka nama farsoo yookiin wal duuka tasa dhugee wayitti namachiise jechuudha. Inni kan keekiyyaa kun immoo silaayyuu inni uumamumaan rabbiin isa hacaaluu isa keessatti ilaalaara jechuun hin danda'ama. Artiistii keekiyyaa badhaadhaa sirba yeroo isaa eeggatee xaa godhee nutti gadhiisa jechuudha. Aboo gingilcha qeerroo mataa godhuruu dhayxanii hundi keessan guyyaa lama keessa keekiyyaa badhaadhaa akkasiin jaallattan hundi keessan nan beeka. Miliyoona hin seensiftanu taanaan Dr. Abdushee waan isinitti gochuuf taa'u shaahadaa qabadhaa jechuudha. Shaahadaa yaazu bakka allaqellaachuu waliin beeknuu nan beektanu kana booda. Hundi keessanuyyuu jabaattanii sirba keekiyyaa badhaadhaa guyyaa lamatti miliyoona. Gaafa duraa guyyaa 4tti miliyoona galeemi. Amma guyyaa 2tti miliyoona galuu qaba. Ala kan keekiyyaa ilaaltanii laayikii gootanii kaatan kan teedii kan Taaddalee Gammachuu ilaaltanii laayik gootan wal duuka miliyoona galuu qaba jechuudha. Jabaadhaa. Akkasuma immoo waan biltsiginnaan odeessitu ani waanuma jala bu'ee hordofee bishaan itti naquudha hojii biltsiginnaa hojiin koo. Biltsiginnaa qaanfachiisanii afaan qabachiisuudha hojiin kun dhugaadha. Kan irratti hojjedhus jechuudha. Biltsiginnaan maal jetti beektu? Jaalmarroon intala tokko ulfeessee intalli sun of ajjeesuudhaaf jetti qabsoo. Jarri bahaniif waggaa kana hundaa waa'ee dhimma dhuunfaa jiraatu ta'e maaltu jira cinqeennaan bosona keessa ta'anii beela'anii waa'ee Oromoo yaadu malee yoo waa'ee simmeetii jiraa jala yaada yaa biltsiginnaa uummata abilal buxuun. Jaalmarroon otu nama waa fuudha isaa maal jedhe maatii isaa jiraachisuudhaaf jedhe shamarran meeqatu irratti wal caccabsite akka teerumtu hin wallaaltanii. Kanachi keessatti durba ulfeessee ka'e akkana ta'e jette kusumma zaatu yaa sharmuuxa. Barreeffama kana dubbisaa irran isinii godhantanii iskiriinii irra isinii godha taappinaaliir. Dubbisaatii waan isin albaatu dhaqaati ilaala. Jaalmarroo maqaa balleessine jettee biltsiginnaan alana feek adda addaa maqaa caaltuu maqaa maalitiin balleessitee intini caaltuun of ajjeesuudhaaf jedhaatti. Jaalmarroon immoo kan duraan wajjiniin jiraataa ture erga isiin ulfaahuu baree dhiisee bakka jijjiirrate. Eenyu sodaate bakka jijjiirrate boo maaliif sobda yaa buuti? Isin Oromoota afaan Oromoo barreessaa gaafa waan isin irraa fokkisu shanee maqaa balleessuudhaaf jaalmarroo isa kam immoo inni waa ulfeesse qoyi kan biltsiginnaan dhibbu. Jaalmarroo kan biraatu qabirii cabsee ka'ee ulfeesse isinoo hin du'e jettanii ji'a meeqa booda uummata keessan hoolota keessan gowwoomsaa turtanii. Jaalmarroo isa kamtu ka'ee immoo caaltuu ulfeessee achi dhiisee biraa bade kun. Afaan keessanuyyuu wal dhahaa jira. Dura adda baafadhaa. Dura dhugaarra dhaabbadhaa soba maqaa nama balleessuudhaaf. Tokkoffaa amma lamaffaa irratti
jaalmooyi ajjeesanii jiru. Jaalmarroon jaalmooyi ajjeese. Kanneen gadda itti dhaaddataa ture amma waamee ajjeesee fayyetti. Isin ofii keessaniif duutu. Hoogganaan duruma ittaanaa isaa nama ajajiniidhaaf hin ajaja waamee gorsa. Isin waanuma ittiin alana gaafa waahii namaa dubbataa ooltanuu akka wanti isin irraa dubbataatan sun baay'ee isinitti jabaate akka ifa baasaatanu hin dagatina. Wanti isin irraa dubbataatan sun baay'ee isinitti ulfaachuu isaa ragaa baatu. Bataam kabdoachuu isinitti ulfaate baay'ee miizana gurguddaa waan isin irratti jabaateef halkanii guyyaa jaalmarroo jaalmoo shaneen akkana wal goote shaneen kan dadheef ammas sana qofaa miti waan danuu dabar jaalmarroo Suudaanitti baqatee waraana hunda isaa battanneessee bosona keessatti dhiisee Suudaanitti baqatee. Ishii dhaqaa lolaa akka waraanni woboo bittinnaa'ee jaalmarroo Suudaanitti baqatee jira. Dhaqaatii mee woboo jettan kana ittiin lola. Waan kaleessa Boorana keessatti ta'e Gujii keessatti ta'e waan waraanni woboon waraana biltsiginnaa 1000 irratti tarkaanfii fudhate hundaayyuu of harkaa qabna nuti. Guyyaatti akka hoolotaatti dhayxanii harka kennattanii fiiguudhaan ala meeshaa gattanii fiiguun ala hojii maalii hojjettaniitu waa'ee woboo xiinxalaa ooltu sin yaa ummata feekii ofii keessaniiyyuu feekiidha sin. Waa'ee woboo dhiisa ammas waa danuu irraa dubbanna soba saaxiluudha hojiin keenya. Lammaffaa irratti Alii birraa du'ee jettee hololchiti ijoolleen laayikiif koomentiidha jettee maaliif soba sobduu? Maaliif soba sobduu? Doktor Alii birraa yaalii irra jiru Adaamaa hospitaala jeneraal keessatti yaalamaa jiru. Ijoollee ragaa qabatamaatiin dhaqanii dubbisanii akka inni itti jiru beekantu nuuf himan. Isin yoo laayikiif koomentiidha yeroo meeqa ajjeeftan isin waggaa tokko keessa Alii birraa du'ee jira imimmaan naachaa sobdanii boossu jechuudha akka nama Alii birra. Isin kun waan yoo ajandaa dhabdan callisaa ta'a. Alii birraadhaa ganaa darbee waggaa 1000 jiraata. Naahoo goobanaa yeroo meeqa ajjeeftan naahoo goobanaa du'ee jira. Jettanii boosan akka nama namaa rifatee wayitti dhugaa dhagaa. Buutota bicha Alii birraa darbii jiraadhu waggaa 1000. Adeeroo Alii birraadhaati waggaa 1000 nuu jiraadhu. Yoomuu waan nu jalaan ta'in. Warri du'a kan keetiif soba sobeessitti farrisee ajandaa uumuudhaaf. Farrisu kun ofii jiraati aduutu. Dhugaan isinii jedha ofii isiitii du'uu si wayya teessee farrisaa ooluur. Farriftuu. Waa meeqa dhagaa oollaan guyyaa guyyaadhaan ajandaa kanarraan isiniif hima waan soba ta'e soba jedheetan isinitti hima waan dhugaa tokko dhugaadha jedheen isinitti hima jechuudha. Akkuma yeroo hunda dhugaa irratti na beeytan an soba sobee laayikii feesbuukii irraa argachuudhaaf waan hin taane maxxansu dhugaan isinitti hima. Dhugaan dhugaadha sobni soba allaqe dhumate. Wanti sobaa yeroo hunda Alii birraa kana ta'e nama maal mee maal keessa argatta nama rifachiifte Oromoon tokko yoo sitti rifate maal godha kan Alii birraa lubbuu fi caala jaallatu baay'ee jira. Nama yeroo dukkanaa sanatti Oromoodhaaf faarsii guddaa kaffalaa ture Alii birraadha. Har'a du'ee jettee itti farriftee ati ittiin laayikiif koomentii gaafa barbaaddattu hedduu tokko nama gaddisiisa dhugaan siin jedha. Baay'ee tokko. Baay'ee nama gaddisiisa. Isin hedduu nama rifachiiftu waaqni lubbuu keessan haballeessu warri Alii birraatti farriftan galatoomaa laayik sabskiraayib gochuun maatii nuuf ta'a.